Warkeen babaaroo fafayyuma saniin jedha maqaan kee dhakki duuba hancirreetti qalbii yookaan saayikoolojistii arwoonni nurraa somnu warkeen ka horsiisaa bulaa kan maanti dhib qalbii kan nuti hin dhufu danda'a. Wanni dhugaa kanu dhaaressin ohaa wanni dhara kanu dhugeessin maan hadandee qarqaar kan argachuu nu dhowwuu jira. Dhib kan maanti nuti hin dhufu danda'a. Tokko olki lafti teenza olki qabdi. Olkiin tuni waan hedduu keessatti hin deekku danda'a. Namfasirra ajjeesanii, horifasirra fudhatanii, ohaanatuyyuu nagaayyuu hin qabdu hadandeettee fiin warkeetillee oomidhaaffatteettu. Huccuuf yaadidduun si dhufti. Kaanii namka keeffa hasirra lubbuu dhabu. Namkan guddoo jaalattafa ohaan garaayyuu irraa kutachuu hin dandeettu, ohaan namkan jibbaachuu hin dandeettu. Waan loosan girii fedhanii jira kanu kaanseling tochinee gartee akka namni kun danda'ee hara dasaan namkan jibbaatu. Yoo lafti bonaa sagalee laf hin jirtu. Bisaan hin jiran. Nu warrorii qabu. Horiin kun marri hin qabu. Namni sagalee hin qabu. Horiin nu robba'ee namni nuti qomlubboo hin obbaantu cuuf yaad guddaan nama gadhufti. Kaan beeseen laf hin jirtu. Ijoolleen teentaa haimatuun namni iskuul obbaasee hojii hin qabu. Ohaan namni dandeefa hojiifa si barbaadee gartee edhin jiru yaadi guddaan ilmaan teen gartee qabatee bakka farsofa dhuganii mirafa nyaatanii waan bangifa futtan gartee yaad guddaa suniin gabbuusu jariiban. Ammoo hojjaa yaad sun gabbuusu waan akka suniin jariibdellee odaatiin akka farsoon itti affeeti dhutti. Yoo farsoon sun sirra batti dhibii haan fulumsuun ejji. Ammallee waan kun dhibedduun nu gadhuufu dandeet hagartee haaqilli teennayyuu akkisiin hojjattu dudduuba deebisuu dandeet. Nama gamii hagam argin haa bangifa futtee namni maraatee. Akkanatullee nirnuun jirtu. Ijoolleen teenta haimaalleen waan hedduu waan kan nam tochallee ammoo waan aggaarii tochinee gartee uf dudduubatti hin deebisin. Haan dhibi kun dhibeddu namni dhibfa qaba hafuudha heesaa ohaan qabaan qabafa sii qabanii durii ammatan waan trauma jedhan gartee hawwani kun saacuuf waan atin hojjasi fuudhanii fayyada waan kan cufin dheet waan hedduu jiru waan kan dudduu. Hagartee warri horsiisaa bulaa gartee dhibkan kara kanaan irraa argachuu jiru. Haani duuniyaa tamizimaa heesa harki 70 harki 100 heesa akka fedhan qarqaarsa argachuu hin jiru. Ammoo nuun horsiisaa bulaa kun maanti qarqaarsa kan argachuu nu dhowwu. Gam tokkoon nulleen dhibum keen qabnu. Dhibi keen tokko nu qabnu waan gartee dhara gartee kanu dhugeessine jira. Hojja waan qalbii kana. Wanni dhara kun tokko nami infayyuu hojja dhibaaqilee kan nami argate yookaan hojja afaan isaan beektaniin nami maraate nami kun infayyuuen. Nami kun infayyi. Kafayyuulee keessa wanni nami kun midhaafachuu hin dandeenye hin jirtu. Namum keenatti qarqaarsi akka rakkaa namaan hin dhaqabne. Ohaan qarqaarsi nu namaan dhaqabnulleen qarqaarsa gartee waan mukafa ohaan gartee cirreeyyii gartee gama hospitaalaan taatiin haan viidiyoo qaraan irra dubbadhee jira. Warra kana kan faayyaan qarqaarsa barbaadu warri kun cirreeyyiin teen an dhib warraallee hin qabu cirreeyyiin teen waan garii jira hagartee warri dhib kan keessa beekuu hin dandeenye dhibi kun dhib tokko lamaaniti. Ohaanii dhiigdha lafarra wodhaanii namni kun hojjaa dhalu dhibedduutti irra gadhufuu danda'a. Ulfinnaayyuu irra dhibedduu argachuu danda'a hagartee nu keessa faamuu mala. Tallak viidiyoo dhibii qofa keessa santima. Waan hedduu namni kun keebba'uu danda'a hagartee hojjaa dhaleerra baammaa nami ilmi ofiifa jibbee ohaan nami uf jibbee nami woma nyaatu woma midhaafatu dhiigdhalaatiniti nami kun waan postpartum depression dhangartee sun kulleen qarqaarsa qofaa. Kaan bitta nami maraatu bitta min hin horatu ohaan hin fuudhani ohaan hin fuudhu. Warra kana kanumatti karaa gulgadhiisan. Ka fuudhulee keessa gurraaleen tun agamitti nam baayipoola fa qabu nam iskizofreeniyaa fa qabu. Huccuuf dhibaaqilee hedduu. Hagartee warri kunini qarqaarsa argatee qorsa argatee karaa akkuma gartee nam fayyaa waan ofi cuuf midhaafachuu danda'a. Akkanaatullee waan dharra kan dhugeessu jira. Kaanii bitta jinnii dhaye bitta sheexana dhaye ohaan bittaan falfalanii. Nama kun dhiba akka jiraachuu danda'a. Ohaa wanni hullee waanum jiraati hin dhaaressu ammoo waan hedduullee gartee dharaallee akkasinne ohaan nama kun dhibaaqilee fa qabu dandeenye nama hin falfalanii inni lakkemu. Akkana gartee nami wanni nama kun qarqaarsa kan hin argannee fi hin falfalanii ni tokaan sheexana dhayeeniti.
nutuyyuu dhibaaqilee qofa kaa'ee waan dhibii kasuun hirkaa barbaadu. Waan gartee dhugaa hadhib kanaan nu dhufuu danda'a. Viidiyoo kanaan dudduuba dhaqaa laala keessa hubadha waan dhugum dhib kan namaa dhufuu danda'a. Wanni garii kan waliin jennu hagari waan laf jiraatiniti. Waan istigma jedhanii jira hagartee namni dhib kan ceerfatee yookaan dhib kan akka waan gartee lafayyuu hin jirre tokko fudhatee namni dhib kan jibbee namni qarqaarsa argachuu dheetu. Jecha inni guyyoon anna waan aafiyaa qilii duuniyaa keessaa arda isaa huttochine saaddi tokko jirka gartee nu dhib kan namni gartee qarqaarsa dhib kana fedhu dhufa waan qabeessellee hin baasin hotarra qarqaaramaa jenneen. Namni keenya hedduun hin dheetu. Namni keenya hedduun gad dhufee nama warra argin fedhu akka warri gartee nu argu gad dhufuu jiru. Akkasiin ka qarqaarsin argatin namni hedduun kee deebi'u. Tunuyyuu maan nu garsiifti beesee dhabaaniti. Beesa dhabeetillee num jirti ammoo fuula gariitti beesa dhabaaniti. Akka nu dhib kan laallu jira aggartee nu dhib kan gartee dheenu jira nam nu argin feen nu qarqaarsa argachuu jiru. Maaniif dhib kan dhaaressin dhibi kun waan laf jira waan warra hin callaatiniti dhibi kun dhib duuniyaa mizima kee jira hagartee akkum dhib garaa haanfa o garaan faan si dhukkub mataan faan si dhukkub waan miili faan si dhukkub fula naf hakkeetu fula taanaan at gartee hospitaal deemtee qorsa argattu kulleen dhibuma akkasii haa dandeettee hospitaal deemtee hojja qorsii kenniitii malaa qorsa argattee ohaan hojjaa qarqaarsa akka dhibii sii kennuu danda'anillee ati qarqaarsuun argachuu dandeettu ammoo nu hin dhaaressin hin dheen bakka siin nu duufattee gartee ufiin qarqaarsa barbaadachuu hin dandeenyu jechuun maan hin beekuu dandeettu. Weessitee juu herreega gartee waqta isa midhaafachuu hin dandeettu wafa deet wafa fila tokkeettee waan achi keettiif hin beektu. Waan mingi danda'ee keessa sitti himuu danda'a. Tulleen viidiyoo gartee aan kan dudduuba nattochi sun dhaqi ilaali keessa hubadhu. Dhuguma namni hedduun dhib kan odoo qabaatellee qarqaarsa namirra danda'e argachuu danda'an beeku. Ammoo warri dhibaaqilee kaafaan keen dhaga'ulleen akka malee kan diqqadha. Hojja amtaan viidiyoo kan silaaftu filatanaan baate amtaa yaa fuulna biratte nambaan tiyalleeni description viidiyoo kana kee jirti kaa dandeete gartee simuullee naa dhooftee waan kallee keessaa na gaafattee nam qarqaarsi fedhullee dandeenye waliin qarqaaruu dandeenye hojja sillee hin taatiin. Akkasi warkeen galatooma arra ganumatti jenna waan baratatilleeni nam dhaqqabsiis.